dhaamsa isinii dabarsaa jirra. Hamma dafaa daddafaati daddafaa walii dabarsaa namni hundinuu irraa fayyadama. Soomni guyyaa boriitiif ka iftaanii akka malee jaallatamaadha obboleeyyan khayrii. Sawmu yawmi Ashuuraa guyyaa saglaffaa agartee Ashuuraa soomanuun fadlii inni qabu caalina inni qabu ergama rabbiitu sallallahu alaihi wasallam nu qaraasise fadlii gurguddoo qabaa limukhalafati al-yahuudi awwalan yahudaa khilaafuudhaafillee ajrii qabaa lammata agartee guyyaa sana soomanuun badii waggaa tokko guutuu badii xixiqqaa sirraa buusa badii gurguddaan hojjettanii gaafachuun keessan hin oolu laakiin badiin gurguddaan toobatan nasuuhaatti ajuma ka shartii afran guuttate jechuudha sana sinuuni beektanii waggaa dheeraa walitti himaa ture shartii afran ka guuttate shartiin sunuu gartee awwala maaliifan hojjedhe jayina daamu lammata gartee lamuutti hin deebi'u janii garaa murachuu sadaffaa yeroodhuma sana gartee harka dhiqatanii biraa deemu afraffaa yoo haqa namaa ta'e haqa abbaa sana deebisuudhaan toobatan nasuuhaa argatta jechuudha badii gurguddaa fi badii xixiqqaarraallee jechuudha amma soomni guyyaa Ashuuraa kun akka rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa itti mu'mina isaa gammachiisetti jechuudha nabiin rabbii sallallahu alaihi wasallam an yahudaa khilaafuufin guyyaa kurnaffaallee itti dabalee soomaa jedhan rasuuli rabbii alaihi salaatu wassalaam kanaaf agartanii duuba akka malee jaallatamaadha namni guyyaa sagalii soomee guyyaa kudhaniillee dabalate guyyaa 11 fi guyyaa 12 13 14 sunillee akka malee jaallatamtuudha ji'a kana keessa gartee soomanuun isii jechuudha buleeyanii mana kanaaf nabiin rabbii alayhi salaatu wassalaam guyyaa sagalii san soomananii yoo rabbi waggaa dhufuun nagaya kurnaffaan hin dabaladha ajiriin isaa akkasumaa jedhan rasuulli rabbii alayhi salaatu wassalaam kanaaf inshaallah ta'ala gaggabaabduutti gartee gabaabsinee akka sooma guyyaa borii inshaallah ta'ala arra zulhijjaan malee muharramni gartee 8 waan ta'eef halkan agartanii kunoo salgaffaan isaa itti seenu dhaamsa isinii dabarsaa jirra hamma dafaa daddafaati daddafaa walii dabarsaa namni hundinuu irraa fayyadama soomni guyyaa boriitiif ka iftaanii akka malee jaallatamaadha obboleeyyan khayrii wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh